Guyyuma guyyaani ganduma gandaani ispiidii ammaatiin ittuma fufnaani ammatti rakka. Takinna dura keeysan durustinaa jenna obboleeyyan keenya jabaadhaa baradhaa bakkuma jirtan irraa diin keessanu badhaa jenna. Addunyaan fixeensa yookaan kasaaru yookaan nasaaru yookaan barattee milkaa'u silaziin darasaa jechuudhaan teeknooloojii rabbiin nu badhaase fayyadamuudhaan xuruu isaa pende'imuudhaan barannee boqonnaa sammuu keenyallee arganna jedhu. Ustaaziin keenyallee ofii barachuu bira darbine saatii keenya wal dabaree jijjiiruudhaan dhaloota barsiisu. Surat al-Kanif guyyaa carraaqa jirraa jedhu duraan durusine markaza jadii ta'allim al-Qur'aan irram maarre ustaaziin keenya Abu Abdallah Ismail assalamu alaykum rahmatullahi barakatuh jedhan obboleeyyan teenya markazoota adda addaa jirtan duraan durusine salaamtaan tiin qilleensa darbuudhaan isnaa geetu jedhan Booranaa Arbaleen jistanii gubataa naman teessisanii hanga firii qabsoo barnoota keenya arginutti nyaannuun dhunnu jedhan maarre gosoota barnoota isaanii shoora gurguddaa kan taphatan amalli isaanii akka warqii jaalalli isaanii qalbii namaa kan booja'u barattoota kiyya yuurpiisti fireend rabbumaaf jecha kan jaaladhu guyyaa eebba isaanii sababeeffachuudhaan sagantaa kanarratti ulamaataa fi munashidoota gurguddoo dabalatee ustaazotaa fi barattoonni markazoota adda addaa jirtan hundi keessanuu affaramtanii jirtu amri tokkoffaan obboleettiin tennamuniraan markaza keenya akka lubbuu keenyaatti kan jaalannu jireenya biyyan baatiif illee harkaan kennine barannee bu'aa keenya argine gammachuun tenne teessanii jedhu amri lammaffaan obboleettiin tenne Zaynabaan duraan dursinee tawakkaltu rabbunaa jennee sagantaa kennes qur'aanan isinii bannaa jedhu amri sadaffaan obboleettiin tenne Alfiyaan dhangaalee nyaataa hundul qixxeeffannee simannaa keessan qofa eeggatarra Allah shikaalee dasme zeenaa ይሰማል jecha kan baratee fi kan barateen jidduu midirinnaa samaayinat liyyinataallee jedhan amri afraffaan obboleettiin tenne Kadiyaan asii gadi jiraalanne guddaan gibee kootaan waliin baradhaa eebbifamaa jennaan dubbeen maafisin dhibe guyyaa eebba kennaallee ustaazii keenya dura darbine isinitti mundir qaama miti jedhan ustaaziin kennallee akka lakkoofsa ingilizii bara 2024 baatii takka Janawaarii gaafa guyyaa 12 guyyaa kamisa galgalam sagantaan babbareedaan kun akka saatii biyya Oromiyaatti uleessaa takkul mishit jechuudhaan akka saatii biyya Arabaatti saa 8 volakkaan absu jecha koree geggeessituun sagantaa kanaalle gammachuun tenne teessine akkuma wal duraa duubaan dhuftanii sagantaa keessan nu beeksifnaan qilleensa rassine olchuudhaaf qophii nu barbaachisu hunda xumuranne simannaa hawaasa bal'aa qofa eeggatarraa jiru qindeessaan sagantaa kanaa Gadaa Istiidiyoo Seentar eebba barattootaa eebba markaza qophii gala warri beeksifachuu barbaadan balballi kenna saa 24